dubbiin isaa inni karaa miidiyaa gubbaarra natti dhufe kun amma dubbiin kun soba jetta amma jechuudha. Inni mucaa qaba inni fuudhee jira gwaaddanyaa isaa Beerut deemtee deebitee wanti jedhamu kun soba jetta ani koo jechuudha gara koo waggaa meeqa ammaan ifate erga walitti dhufnee waggaa lama gara sadii finne miti kana keessatti jechuudha. Yeroo baay'ee dubbiin kun jalqaballee ka'ee ture. Si gaafadheennaan namni kun nama si barbaadu yoo ta'e wayis immoo nama kana wal barbaadu yoo ta'e gilsii walitti maati wal jaalladha. Kanaaf waaqayyo kan naa qopheesse yoomiyyuu nan dhowwatu. Amma jaqabaadhes waan tokko wanti nalayyeessu tokkitti hin jiru jaqabaachuu godha jechuudha. Akkas jechuun miti bee amma garaa koon akkas jechuun miti bee waan sitti taasa'u sii galee ani jechuudha qabaachuu keetti miti kan gaddu na dhoskuu keetti maaf na dhoskitee isee ergee qabaatteetti ergee gwaaddanyaa qabaattee gwaddanyaan kee Beerut deemteetti isa dhugu amma kana namni si beeku gwaaddanyoonni kee dirasii si barutti ati maaf na dhoskite waan jedhudha ammaan. Kan akkamittiin dhugaa jettee fudhattaati. Dubbiin kun jalqaba gaafa anifatu wal barru haa jennee wal barrullee waan na qaqqabeef dubbiin kun deemee ammallee isaan wal fakkaataa jira. Si galee dubbii keessattuu ijoollee dubartootaatiin na qaqqabe sana beektameti. Kanaaf ammas akkuma sana. Anamma gabaabumatti jechuudha ka anamma gabaabumatti wanni ati ifaa kanaaf gootu barbaade beektaa. Yoo jiraate jira eeyyanii sin dhoske malee ni jira yoo hin jiraanne immoo hin jiru waan tokkodha. Namni jaalala jedhameeti jaalala bira darbee wajjin jireenya dhaabuuni wal amanuuf miti garaa koo. Sitti meera yeroo baay'ee. Amma sin jaaladha naan jettu sin amana naan jedhii sin jedheera. Wal amanummaan deemuu wayyuu amma nan waan jechar tokko waan normaalii miti. Normaalidhuma seettaa saara dhugaa. Ani amma keessa kootti maaliif dubbiidhuma macarrashaarra waan hangeef ija hamaa yookaan jecha yaraadhanii siin gargar ba'uu hin barbaanne kanaaf anani. Naarra gargar ba'uu feeta yoo ta'e garaan keessi hayyama yoo ta'e karaa nagaa gargar ba'uu dandeenya. Garuu ani kanarra waan asin jedhu hin qabu. An dhuguma yoo si dhosseenni waan biraan qabatee akka sibiila kana naan dilalleessus hin jechaan jira. Amma kakuu miti hin kakatiin maaliif akka sibiilatitti si dilalleessaa miti hin kakatiin amma kakachuu miti ani dubbii kun nagaraa sirraa. Ani sin barbaanne jireenya biraan uummadheen jiraadha. Namni jireenya koof naa ta'u hin jira. Nama akka kee wajjin jiraachuun naaf hin malu kan jettu yoo ta'e immoo an akka hiyyummaa kootitti hin jiraadha. Atis nama siif ta'u wajjin jiraachuu dandeessa malee waan hin jirre maqaan jirre narra kaa'u. Jaalladha malee isaanii koo bakka amma oolmaa garaa koo nagaati yoo na dhibse gaarii. Ani koo kana ifa baasee wanna dhugaa jiruun sirraa baruudhaaf si gaafadhee sirraa amanuudhaaf amanamummaadha sirraa baruuf si gaafadhee akkamitti mucaan kun duraan silaa naannomaan qabu naan jedhee gwaaddanyaa tokko yoo hin qabudha akkaataan ifatti wal barre silaa hin beekna ijoolleen maaliif keessan karaa gaafa na argan gaafa suura isaa argan maaf keessan galaniitii waan akkana dubbiin kun lammataa waan natti deebi'ee fi maaf akkas naan jedhani qoy fachi taragaaggayeetu maniyyuu aariidhaan osoo hin taane tasgabbaa'een gaafadha jedheetumaan keessa kootti murteeffadhee si gaafachuuf dhufe jechuudha. Lammaffaa immoo wanni itti walitti na jalaa fakkaate beektaa dheengadda guyyaa eebba keetii wanti jijjiiru hundumtuu suuraa waan sana ergite irratti hunda isaayyuu laalee bakka akka isaan jedhan odeeffannoon kun lakkaa sanaa wal bira dhufuu danda'a kan jedhu keessa kootti xinxaalee laalee akkamitti si'a lamanatti deebi'uusaa maalirraa kan ka'e kan jedhu natti dhaga'ame. Nyaara addattee moo mana gootatu utuma ta'e maatii nyaara addattaan si wajjin haasaa addatiin dubartii bira jimmuu footoo keessa irratti argaa nama jaalladha namni garaan koo jaalallee wajjin qabu akka bulmatu wal jaalladha akka bulmatu nan jaalladha nan naqaa ishee bukkee hin sobu wanta rileeshinii biraa irraa hin qabu moo dubartii dubbisuu dhiisu bakka. Akkasuma dubartii kan taane nama gurgurfatee deemtu uffata dubbisu mariisu.
akkasumiti aan dubbisuu miti siin hin jenne dubbisi siin hin jenne garuu maaliif wanti kun hin jira kan jedhamu maaliif namni odeeffannoo wanti xiqqoo dhaga'u malee koo ol fuudhee amma kana ofitti amanee namatti naasa'u odeeffannoo wanti xiqqoo yoo argatudha namni siigallee ofitti amanee kan fidee dhufee namatti himu. Bakka kana calma waan asin jedhuun qabuuti amma wanta maal murteeffachuu barbaadde waan murteessuu barbaadde natti. Akkasii. Maal sin jedhe nan sitti mukkoo dhugaa sitti fakkaataa jiru namni olola sitti beekni kan dhugaa sitti fakkaataa jiru. Ani olola sin jedhu kanarratti. Olola miti beekaraa koo maanni kun kochuudhaan nama sanaan waan uummanni naan jedhee amma fidee ifaan ifa si gaafachuun kochuudha waan akka garaa siin qasanatti fakkaatu maaliif yoo jiraate jiraadha yoo hin jiru tasgabbaa'ee si gaafachuun koo yoo jiraate hin jiraadha yoo hin jiraanne hin jiruudha wala manummaa wayyamti walli nama wala manummaa. Ani waan hin beekuun qabu. Wadanya singkabu, mucha singkabu. Tum mucha kabat diu desna jeda garun kabu. Yo apa yang nargare borgo de cufanji. Nande. Nako fanji se kasite. Tengo faltamen. Na namboare. Mal tu na bosis. Bakka wanni mo tu nakar gadi nambuan kasanna tu nakar gadi nambuan yo bosse si waamu እሺ amma sin gaafadhaan ishi wanna sin jedhe wannan si gaafadhu odoo irraan hirrine yeroo ittiin dabalin natti himtaa jechuudha. Natti mi na gaafadhu sittani maatii. Eeyo sittan haasaa jira miti reena dhaggeeffadhu seeraan jechuudha. Dheengadda guyyaa eebbifamte sana guyyaa eebba keetii sanii ergee sana footoo baay'ee tokko naa ergite. Footoo kana irratti footoo kana maa deddeebi. Garboo feeta yoo ta'e garaan keessi hayyama yoo ta'e karaa nagaa gargar ba'uu dandeenya. Garuu ani kanarra waan asin jedhu hin qabu. An dhuguma yoon si dhosseenni waan biraan qabatee akka sibiila kana naan dilalleessu sin jechaan jira. Amma kakuu miti kakatiin maaliif akka sibiilatitti si dilalleessaa miti kakatiin amma kakachuu miti ani dubbii kun nagaraa sirraa. Ani sin barbaanne jireenya biraan uummadheen jiraadha. Namni jireenya koof naa ta'u hin jira. Nama akka kee wajjin jiraachuun naaf hin malu kan jettu yoo ta'e immoo an akka iyyummaa kootitan jiraadha. Atis nama siif ta'u wajjin jiraachuu dandeessa malee waan hin jirre maqaan jirre narra kaa'u. Amma gabaabumatti jechuudha. Ani mucayyoo footoo wajjin keessi anaa'uu manaaf hin taatu. Dabalata dammoo inni jedhamu sani goddanyaas beeruutiin erganne qabu jalqabumarraa qabee wanti kun sobaadha kanatti jettu. Miti kana bichaa naa dubbadhu. Wanta kamina jitu maal irratti hojjetaa jirtaati? Uumaa sirratti hojjetaa hin jiru. Ani dhugaan siin jedha isaan amma akka kanatti sitti haasa'u garaa koo ani amma sitti meebi fuula badaadhaan sirraa gargar ba'u waan hin barbaanneef ani sii galee dubbiin dhumatteerti. Sii galee. Amma waan biraa hojjetaa jirta taanaani wanta nu uffataa jiru militariidha. Amma sittan haasaara na amani ana sittin haasaara miti. Maal jechuudha? Sittan haasaara miti. Anama militarii uffattee maal akkas goggoote siin wanni sitti haasaaru garaa qodhee sirriidha amalli koo kan duraanitti sitti adda ta'uu danda'a maaliif gaafa biraa gaafa si lolu aaree akka malee miti garuu amma aaruu hin danda'u maaliif nagaa bakka maaliif aaruun nan barbaachisu kolfaatii waan inni tarkaanfii fudhachuu barbaade fudhachuun narraa eegama sii galee. Kan ammas ati maan qabu itti hirtabe bakka jala sarattee hirta. Kanaaf otoo maal gochuu beela? Sana walumaan laalla. Yoomi kan walii galu? Yoomi kan walii galu? Turree walii laalla bakka ammachaa ishii nagaan oli guyyaa gaarsiifaa ta'u.
Garaako. Tranquila, tertaruga. Tranquila, tertashi. Amma sitti maal jedhamani? Udah tranquila, tertarabbi amma yaada fuula korra laalte nana tranqaate man. Sitti maal jira? Amma sagalee keeti malee kan waraabame viidiyoo kee miti si galee. Waan tokkitti hojjettennaan jechuudha. Waan tokkitti hojjettennaan garuu akka wal lollu beeki. Kinoo piraankiidha. Dhugaa piraankiidha. Kinoodhaan sagalee kee waraabamaa turedha. Si galee malee viidiyoo si waraabne kinoo sagalee kee waraabamaa ture. Piraankii taateera xaama maalumaafuu. Dubbadhu kamaarri. Dubbadhu. Dhugaa piraankii taatee waaqa. Waan si gaafadhee hundumtu saayyaa ta'uuf tadhanan si gaafadhee piraankii taate. Nagaruu kun nagara wanta jedhamu bitti akkana bukkeetiin argan beekan. Maal jechuudha? Piraankii taate dhugaa. Dhugaan dubbii qum nagaraa sin gaafanne. Qoosaa sittiin qoosaa ture. Nagaruma jedhamu na bukkeeta. Kiristoosii. Sittiin qoosaa ture dhugaa. Sittiin qoosaa ture waaqa. Malee dhugaa miti dubbii qabatamaa miti kan si gaafataa jiru. Inni amma maaltu sitti dhagahame? Dubbadhu waa sitti dhagahame. Dafi nan cufa. Maaltu akkasitti dhagahame bichaa dubbadhu nin cufa. Waan sitti dhagahame dubbadhuuti nin cufa ishii. Waan sitti dhagahame dubbadhu dhugaa silkiin cufa amma dafi nan cufa asiin ofii godhati dubbadhu waan sitti dhagahame maal sitti dhagahame dhugaa. Waa. Dafi dubbadha ishii. Maaltu sitti dhagahame? Kana booda saayinsii biraa qum nagara kan argan ni beektamani. Maal jechuudha qum nagara na biraan argattu jechuudha? Maa hidhanni? Maal jechuudha? Naan galle akkas jechuun qum nagara na biraan argattu jechuun. Maaltu sitti dhagahame? Baay'ee aartee? Dubbadhu kan sagalee fuudhii dubbadha ishii. Wanta gochaa jirtu garuu balleessi yoo dhugumaa dhugaa piraankii taate maaliifan balleessaree maaf an barbaadu kana miti ani akka ati aartudha waan ta'eef maafan balleessaree. Kanan dalage qalbiidha fana miti inni maafan balleessa. Osoo qum nagara ta'e qum nagara miti sin jedheeraani qalbiifan si gaafadhee piraankii sirratti dalagaa ture. Dubbadhu kaanudha mini amma. Dubbadhu kaa haa? Maal jettee amma isa lamaan laan jettee turte nageenyaan. siin baasa gatii kan kee rakkoon qabu. Gatii? Narraa kaffalachuufi? Siin baasa. Dhugumatti kaffaladhu. Waaqni siin baasa. Kanfaladhu sin jedhame baqqee kanfaladhuma. Atumtu karaa argadhu malee kanfaladhu. Wayyo waaqni. Rakkoon qabu. Naate. Akkasii gaafa hojjetu. Wanta biraa maal hojjedhu mee waan kana caalu. Kajaa'iba. Waan gaarii. Sayyuu waan gaarii hojjetteef ni akka yaaddeetti.
Ati aartee ati amma kan akka kanatti dubbattu malee hangaruu baay'ee itti gammade firaankii sirratti dalaguu kootti. Ay, yoo lammata si wajjin haasa'e kana dargattu na argattu. Gaafa waan akkasii kaastu ilkii qofa fadheen baduun. Ay garaa ko inuma sitti deebi'aa lammaffaas ooma.